keessa galchuun fedhu shamarran. Jireenya kan kee keessa gaafa galchite faayidaan qabdu dubartii. Wallaa dhugaa isiniin jedha. Amma nu dubaraaf dubarri yeroo wal geenne jenne waa meeqa haasofna, waa meeqa qaanna, waa meeqa balleessina. Jireenya meeqa balleessina. Soo akkasuma jechuudha. Nama hiriyaa shamarran qabu. Kan keessa kan kootti badhachu. Wanni akka hiriyaa shamaraa badaan hin jiru. Dhuftee fakkaattee abbaa manaa kan keessa jalaa fudhattee deemti. Dhuftee fakkaattee jireenya kan keessa diddee deemti. Shamarran faayidaan qabdu. Kanaafi dubbiin guddatteedhaaf fardatiin fe'an jedhan sanii ijoollee tiyya. Ana galafa bule isin gorsa. Qaraa tanuma tanattuu dullatti na baastanii tanuma tanattuu iyyuu waa hedduu na baastanii haga lafa bule isin gorsa'an. Amma namni an akkana tanan akkana na laalee waa hedduu naan jechuu danda'an. Kana jibbitullee kan argaa kiyyan feenillee kan akka Abiyyee Ahmadiitiin na buqqisuu barbaaddullee gorsi tiyatuun si fayyaddi fudhadhu. Wallahi anama maraattuu yoo arge maraattuu irraa gorsanii fudhadha. Nama jibbu fedhe yoo arge diina kiyyaa yoo arge inni waan tokko na jedhee natti dubbannaan ahaa eenyuuf jedhe. Lafa bultee haadha. Lafa bultee. Waldaa dhugaa isiniin jedhaa bara. Hammaataa fedhe yoo argitanii diina fedhe yoo argitan gorsa irraa fudhadhaa. Irraa fudhadhaa jechuudha abbaa fedhe yoo argitan. Inshallah gowwaa yoo argitanii gowwaan tokko kasi gorsu feestaalii bishaan ibidditti buuftee ibiddarran kaa'in jedhee kasi gorsa yoo ta'e tiinki godhiyati. Diiyaasporaa isii argeera. Wallaa dhugaa isiin jedha. Kanaafi yeroo ammaa hiriyyaan dhiiraallee hiriyyaa dhiiraa balleessa. Hiriyyaan dubaraallee hiriyyaa dubaraa balleessa. Hiriyyaa baay'isuun jireenya kan kee diiguudha. Tokkoffaa jireenya kan kee yeroo ammaa kasi diigu waa sadi. Araada garagaraa baay'isuu. Hiriyyaa baay'isuu. Taayimii kan kee bakka argitetti fixuu. Karoora dhabuu. Wanni kunniin jireenya kan kee si balleessa. Jireenya kan kee si diiga. Namaa gadi si godha. Hiriyyaa yeroo ammaa abbaa fedhe haa ta'u. Inshallah obboleessa kee haa ta'u akka isa caaltu barbaadu. Akka isa caaltu. Hadha inni kana yoo qayyarate kootii ka'ati wannoo tokko jechuudha. Inni yoo ofii qayyarate yoo ofii dhiqatee deeme akka isa dhiqattee uffattee isaan qixxooftee deemtu hin barbaadu jechuudha. Akka dhiqattee uffattee isaan qixxooftee isa tolkalooftee deemtu hin barbaadu. Maaliif? Namni nama jaalatu hin jiru yeroo ammaa. Ka'umsa kan kee guddina kan kee eenyu siin jaalatu. Jireenya kan kee keessatti eenyu galchitee eenyu nuu hin jaalatin. Anamma namoota hedduutu jira kaayiroo hin dhaqinii waa hedduu kan jedhantu jira jechuudha. Itti amanee kaayiroo dhufe. Diinaara dhiisee itti amanee kaayiroo dhufe. Garuu kaayiroo yeroo dhufu karoora sadii yookaan karoora afur qabaadheeti. Akkuma jeedaloo jechuudha. Kun ta'uuti kanatu ta'a. Kun ta'uuti kanatu ta'a. Kun ta'uuti kanatu ta'a jedheeti. Dhageettanii? Kanaadhaan diddu uf ta'ee uf danda'ee hojjedhee jiraadha. Dhageettanii? Argitanii? Tokkoffaa jechuudha. Yoo carraan UN bakka biyya guddate takka biyya sadaffaa naa kennu dhabe bakka biyya guddate takka biyya sadaffaa naa kennu dhabe kiyya waa sadii kana jechuudha kan qabadheetiin biyya kana seeneen. Kanaaf yeroo bakka takka irraa gara bakka takka imaltu yeroo bakka takka irraa gara bakka takka sochootu waa sadii waa lama wal madaalchisaa deemu. Waa sadii waa lama gaafa wal madaalchisaa deemte never ever hin rakkattullee hin dadhabdullee jechuudha. Goodda tokko yeroo baatu yeroo ulee takka qabattee baate ba'aa qabdu sanirraa yeroo ulee takka qabattee baate hin kuftu. Ammas nama qabattaniif nama itti dhiyaataniif nama waliin deemtan laalladhaa. Amma dhiiruma haa ta'u feestaalii tokko tokkotti siixanii namuma haa ta'uudhaa fi nyaattiyyee tokko tokko siixanii maqaan isin nyaattamaa jechuudha. Wallahi. Kanaaf wanni biraa wanni isiniin jedhu hin jiru ijoollee tiyyaa hedduullee isin jaaladhaa. Hedduullee isin kabajjaa. Naaf jiraadhaa. Naaf jabaadhaa. Naaf jiraadhaa. Naaf jabaadhaa.
kan kon jiru fi icciitii ilkaan keetii kana nutti hime. Sagaleen keen jiru amma hoo sagaleen keessirraa innatti fakkaate niitoorkiidha. Biyyi tun beektanii rakkina nyaataa hin qabdu. Rakkina oolii bultii hin qabdu. Wayin baxaaqaa, wayin ruhii, wayin deebisii eessaa baasii hin qabdu. Firii ta'anii jiraatan biyya kana keessatti. Wanni nama rakkisu maali beektanii? Wanni nama rakkisu daataa bicha si rakkisa. Abboo daataa akka feete fayyadamuuf rabbiin koo itti masee haa jiraachisu. Wallaahi daataa akka barbaaddetti fayyadamuudhaaf Itoophiyaa fi Kuwaitiin si rabbise haa jiraachisu. Amma Kuwaititti illee niitoorkii Itoophiyaatti illee niitoorkii si rakkisa malee birrii kuma takka yoo guutte keessa bultee keessa ooltee afattee nyaattee akka barbaadde jiraatte jechuudha. Kuwaititti illee akkasuma akka barbaaddetti daataa birrii 5 yoo guutte jette intarneetii hanga ji'a tokkooti keessa raftaa jechuudha. Amma biyya kana wanni nama rakkisu daataadha jechuudha. Intarneetis rakkisa, neetas rakkisa jechuudha. Warra onlaayinii barate nama akka kiyya onlaayiniin suusiiti ta'e kanaafi is very bad. Qaachirraa fi ammoo obboleettiin tiyya takka waa'ee masaanuu irraa naa dubbadhu jette. Masaanuu wanni isin naa beekuu qabdan. Dhiirri yeroo akkuma dhiiruma dayyuu se'e tokko niitoorkii yeroo an dubbii ho'ifadhee jedhu na rakkisa icci. Wallaahi dhiirri gariin illee akkasi. Gisee ati ho'ifattee dhiqattee bareeddee eessa jettee waan mana keessaa qabdu wanna jettee sirraa galee ati wayyo bareedaa koo jettee ati waan qabdu mana keessatti aftee dhiqattee isa eeddu inni girgiddaa fakkaatee sitti gala. Niitoorkiin illee akkasuma godhaa jira. Gisee an dubbii tana ho'ifadhee tartiibatti gadi fidu. Inni ammoo na balleessaa ramee taaptaap godhaa sanuyyuu. Taaptaapi tana taaptaap godhaa warri jala kana teettan. Mataa na nyaate. Taaptaap godhaa hundi keessaniyyuu. Mataa na hiike dhugaa niitoorkiin na rakkisa. Dubbadhu warri jettani na dhageeffadhaa isinii hima. Dhiirri yeroo ammaa wallaahi billaahi tan kakadha. Fuudhee manaan hin gayanne malee hundi isaa ka fuudhee jiru. Inni konkolina shamarran ta'e. Dhiirri yeroo ammaa jechuudha fuudhee manaan hin gayanne malee fuudhee fideetiin ijumatan ta'e afoodhaan hin deemne malee hundi isaa ka fuudhee jiru. Tokkichi isaa ka fayyaa qabu hin jiru boroboromaa bichaadha jechuudha. Shaqqalataa bichaadha hundi isaa. Haa kaaffee ta'uu, haa gabaa ta'uu, haa bakka shaayiitti dhugan minaamina haa ta'uu, ka fuudhee jechuudha. Ka fuudhee. Aadaa inni yoo mataa lafa kaa'ee ba'u, yoo mataa lafa kaa'ee galu, aadaa inni maashaallah jaartii biraa hin qabu. Faaxeetiya wallahi miskiinaa barate. Hundi isaa ka fuudhe. Manaan hin gayanne malee. Ani maaliif isin anamma akka kan kootitti abbaan manaa kiyya tokko kan ala keessa laalu yoo ta'e achi laalee ala keessa laaluu irra alatti birrii baasuu irra alatti shaqqalamaa galuu irra yaa bareedaa kiyya jedheeni itti dhiyaadhee isa fakkaadhee gogaa isaa kana uffata isaa kana fakkaadhee itti dhiyaadhee fuudhee haa galatuuni itti fuudhee jeefan gadaa taa'u. Wallaa dhugaa sin jedha. Itti fuudhaati jeefan gadaa taa'u. Itti fuudha jaartii itti godha. Haa gad taa'u eegedha. Dhumate. Hin fuudhe malee wanni masaanuu si yaachisu hin jiru fuudheera inni. Gaafa itti fuudhee jedhee sillee horachuu isallee horatu. Ati ammoo dantaa mataa kan keetii jiraachuu of dandeette jechuudha. Of dandeettee of horachuu. Naa horatu jettee ijoollee bichaa hin falaafalin akka hantuu taatitti xiin godhin akka hantuu taatitti. Naa horatu inni jette. Dhiirri yeroo tanaa karabbi laafisee tufaaxee horataa jira. Wallahi
كربي لا فيته هورتا إني ساتنا هورتا إساتنا دلشا يرا يتك رفته هندلين والله دوكا سينجر أتي مال قود يرو دلتو دلا كارورا قبتو يرو وان توكو قوتو وان كارورا قبتو مالي ما دون هندي فولي رابيتي تيجو قران سنغوباتين echi bayaarta achi uffataarta achi dhaqaa jira gaafa akkana taate wallaahi billaa shamarran teena dhiifama naa godhaati bakka kana gadi fageessee isin kenna dhiira jechuudha yeroo inni manaa gadi ba'e lafaa ka'i uffadhu dhiqadhu siree tante jijjiiradhu argitanii uffadhu dhiqadhu lafaa ka'i siree tante jijjiiradhu miicadhu dhiqadhuuti nyaatatti tante hillim godhi dhukkee irraa kaasi waan bayyanatii sii ta'a waan qaama kan keetiif zayitii sii ta'a gadi hillim godhi gadi nyaadhuuti ijoollatti tante irraa uffata kan kee jijjiiradhuuti sammuu gayaadhaan lafa jedhii ciisi hirriba kan kee sa'aatii takka yookaan sa'aatii lama rafi wallaan sa'aatii takka yookaan sa'aatii lama rafi yoo si bilbilee jedhe heelo haa ndalaa jirraa buna dhaabe haa yaa oke والله لغاز إنجر والله أنا ما جزء كويت إنجر وصل مدام يونا بينا قدي باتي لفاول كأي وان تقول تقول إيه قدي أفلا ده قدي ده جرا ما هذا جو قرا سيقول إيه بلون بينا لك أكست ما في جو قرا قول أتا مي ما هذا جو قرا سيتي تاي هانكيسا قامني كان كيسي قوباتي qaamni kan keessi dhumate wallaahi wanni akka nyakkee dhiira sitti haa nyakkisu ati isatti haa nyakkiftu wanni akka nyakkee fiizikaala si fixu hin jiru anama wanni baay'ee yeroo baay'ee jiidha qabu fuulli kiyya maal inni yoo rafe akka ila nama injiraa miti yaada hin qabne kanatti akka jaartii haftaamii kanatti laxxeedha hirribattii ofirra qaa haa godhe gizee achii lafa wal ka'ee jedhe bishaan illee yoo dhugee jedhe garaa naa ta'a wanni ganyaa dhigaraa naa ta'a gizee lafaa ol ka'e jechuudha irraan kaayadhu dhiira faana deemtee ittiin qanyisin nyakkeen jireenya kee bal'eessiti nyakkeen fiizikaala qaama keetii sifitti osoo hin dhalin haadha ijoollee shanii jahaa si fakkeessiti qaama kan kee fuula keetii si gubatee si dhumata siif hin taane dhiirri tokko deemi jedhiin hudduu harree haaseenu deemi jedhiiti biraa lixi inni siif hin taane miti maasalama baabaa kiyya karaa nagayaatiin na darbee malee na baasee malee biraa deemi ammas gariin faaxeen gariin biyya ormaa keessa warri jirtan biyya keessa rakkoon qaba yoo kuuliillee baadhatte yoo daarallee haxaattee hin jiraata biyya ormaa keessatti ammadoo ilmootti dhaltee kaatee ilmoo biraa fuutee lixin ilmoo isa itti gadhiisii biraa lixi haa rakkatee argu ilmoo sanii waliin haa rakkatee argu ilmoo irraa fudhattee biraan deemin ilmoo irraa fudhattee gaafati biraa deemte inni deemeeti maal rakkatere natsaa jira wandalaatteedha mana tabarbaadee bula tabarbaadee waliin ciisa tabarbaadee jala seen akka barbaadetti kan nyaatu ka dhugu bakka fedhee yoo bule daacanta cinqan qaba gaafati ilmoo gara baadhattee biraa lixxeef gaafati ilmoo irraa baadhattee biraa lixxee fayyaaletti intiyya maamatoon cinqata kan qabu ati ilmoo sanii waliin bushaayaa jiraattaa jechuudha sirriidha namni ilmoo gatee lixu garuu jedhee bara ilmoo tana kan inni sin masruufne kan inni kiraa manaa irraan kan falle kan inni maal nyaachifta maal obaaftan jenne ilmoo irraa fuutee biraa deemtee maal waliin rakkattaati qubaan dhufe dhalchite moo akkam immoo bishaan jookii keessaa ta'eetiin gadi buuftee kaatee ol qabatte ati na himime bishaan jookii keessaa buusanii ofii ol qabatte ati isa si dhalchee miti taadaa ilmoo biraa fuutee deemtee kaateetiin maaliif waliin rakkatta ati ilmoo gaafatti gattee biraa lixxe gaafa ilmoo sanii waliin hudduun isa luqqaate wallaahi faaxee biraa yoo fuudhe takka ilmoo ittiin dhalchuu adabatee karoora baafatee jireenya bareedduu keessa dhalcha takka ammoo yoo ilmoo itti dhalche gaafa ilmoo dhalcherra hudduudhaan gattaa'ee sii horataa jechuudha. Dhumate daa'imni tokko ibiddarraa yeroo dhooggan ibidda deema irraa dhoggita itti deema irraa dhoggita itti deema garuu gaafa ibiddi sun isa gube lammata deebi'ee ibidda san ittiin deebi'u jechuudha. Dhugaa rabbi
ibiddi sun deebee san gubu dhiirri daqiiqaa takka haga ati gabaa dhattee achi deebitu yookaan ati bishaan waraabdee ol deebitu daqiiqaa takkaaf qabachuu hin danda'u ilmoo walaa dhugaatiin jedha daqiiqaa takkaaf ilmoo qabatee taa'uu hin danda'u mataan kun isa cannaqamee isa hiikate jedhee saddeet hafuura darbee saddeet maal ta'a gaafa akkasitti ilmoo sanii waliin cannaqamee gubatee rakkatee ilmoo san guddise takka asi deeffatee mataa isaa lafa gadhaabee waliin jiraata takka ammoo tabiraa yoo fuudhe ilmoo san hin rakkisu walii gallee hin rakkisu. Amma sa'aatii kana natti hin bilbiliname dheebuuti yoo xiqqaateetiin jedhe ji'a torba moo saddeeti waa'ee faaxeewwanii kanan dubbanne haasayaa jira amma natti hin bilbilina I am busy okay don't call me dhageettanii rakkateetiin jedhe ilmoo san deebi'ee wannan jedhu kanaaf yaa faaxeewwan tiyya yoo dhaltan dhala tiqiin dhalinaa yoo dhaltan ati horii miti ati sa'aa miti teqii waan jireenya keetiif hin taane hin dalagin amma fakkeenyaaf hadha dalagee boru deebee waan badaan dhageette hadha yoo waan badaa dalage hadha yoo waan gadhee dalage waan badaa dalage waan na qaanesu tokko waan nama qaanesu tokko yoo dalage boru deebee waan san hin dalagu maaf ittiin qaanfadha ittiin injiraa miti nan sheenayaa jechuudha hin sheenaya deebee hin dalagu jechuudha akkuma san hiriyaa kan ka'e irra waan ga'e irra barumsa irraa haa fudhannu haalatan ta'e waan ga'e irra barumsa irraa haa fudhannu waan an irra ga'e irra ati barumsa fudhadhu ani rakkoo takka koo keessa yoo kufe ati barumsa fudhadhu narra anama irra caalaa shamara hiriyoota qaba ammas akkuma namni nama dhiyaatu kanatti dhiyaatanii rakkinoo fi natti himatantu jira akkanan na godhe akkanan na rakkisee waan akkana rakkadhe mala naa maltaa maan naa godha kanaan jedhantu jira isaan san irraa isaanuu himaa isaanuu gorsaa isaan san irraa iyyuu barumsa fudhadhaan maammadoota irra raafatee bichaadhaaf itti fiigee irraan dhalu isinii galee maammadoodha dhiira itti fiigee irraan dhalu of xanaqqaqi jedhaan of xanaqqaqi wallahi nageenya keessaniif gaarii miti ati gaafa ilmoo dhalte gaafa heerumte jette baay'ee rakkatta haadha teettee biratti rakkatta abbaa kan kee biratti eenyu responsibility sirraan fudhatu yaa habiibtiti wallahi responsibility namni sirraa fudhatu hin jiru inni sirriidha sitti hobobsee si biraa lixa ati ilmoo godhatti hin baadhatta ni dhalta eenyuyyuu faayidaa kasii qabu hin jiru wallahi kanaaf yaa qibamiiti yaa mandariinati yaa chookileetiiti yaa waa hundati yoo dandeettani of eeggadha hammuma dandeettani namni haguma danda'u of eeggata namni haguma danda'u jireenya keessatti haguma dandeettu of eeggatta kanaafi wanni biraa wanni isin gorsu tokko hin jiru irra caalaan keessan iyyuu amma sanaxxaaltaniirtan dhugaa rabbi maashaallah shamarran tokko baay'ee sanaxxaaltaniirtanii baay'ee fagaattaniirtanii baay'ee guddattaniirtan jechuudha akka duraanii sanii akka arganitti isinitti taphataan jiranii akka arganitti isinii wannadhaan jiranii of eeggadhaa ከዛም በኋላ ይሄንን ለማጥፋት ምንድነው የምታደርገው ከዛ ይሄ ነገር ያስፈልጋል ይሄ ነገር ያስፈልጋል ማለት ምንድነው ስለዚህ ማድረግ አለብን ይሄንን ብንን ለምን ይሄ በጣም ቆንጆ ስለዚህ ይሄንን ማድረግ አለብን እንደዚህ ታደርጋለህ ትንበረከካለህ ማለት ነው ከዛም በኋላ ይሄ አሁን እንደ መኪና ጎማ አሽከርካሪ ነው ይሽከረከራል ከዛም በኋላ ጉልበት እንት ታደርገዋለህ ከዛም በኋላ አንድ ወዶነ ራደም ተዳፊት ይሁን ሁለት
أمس سدس سبعة ثمان ዘጠኝ ይሄው በጣም ቆንጆ ነው። ወሪኮስ ሊመልስ ስለዚህ ላይ ሲጫወት ይሄንን ሴት ልጅ በተለይ ይሄንን ወንድ ልጅ ይሄንን መኖር አለበት። ይሄ የለበት ገባ? ይሄ አሁን ይሄ መኖር አለበት። ገባ? لكن في كأنه غلطات لكن في كأنه غلط አይኑን سورة ሱሪ ካስፖርት ይሄ ነው። ከዛም በኋላ ይሄን ደግሞ ይሄ የሆዱም ማለት ነው። ከጋራ ከናገርቴ ከናለፎን አሲ አርጊቴ ፎን አከርት ፉለ በተኩም ቤታንት ይሄንን ማለት ነው። ይሄንን ማድረግ አለብን። ምንድነው ለማጥፋት ተሰያለ ለተረጋል አሁን ሴክስ ስታረግ ራሱ ይሄን ማድረግ አለ። ያው ቶክ ላ ታዲ አፉር ሻን ያ ቶርብ ሳዲ ሰገል ኩዳን ኩዳቶክ ኩዳላም ሰዲ أنا كأي ولين وجدوا لا تربي الآتي ይሄንን ስታረግ ቦርጭ ይሄንን كأي ولين وجدوا እዚህ ጋር ያለው ስጋ ፎን ከገጋዚሩ ሱን ከስቱ ለመዙን አከምት በላ ይጆ ገረጋልተም አያርተ ገረጋልተላ ከነው አከ ሴክሲ ቤታምር አከነ ቦተላ አከነ ቦታ ይጆ ሲገል ቶክ ላም ታዲ አፉ ሸን ጃ ቶርብ ሳዴ ሰገል ሁላ ዲስንት ሙዲሱ ዳው አማን ለወገብ ገራ ከናርጊቴ ይሄ ለወገብ ሴት በተለይ ወንድ ልጅ ብዙ ጊዜ በኋላ የሆነ ነገር የሚፈልግ ነገር ሊኖር ይችላል። ከዛም በኋላ ይሄን እንዴት ታደርጋለህ? እንደዚህ ይሄን እንደዚህ ታደርጋለህ። ይሄን ማለት ነው ለወገብ ይሄ አያት ይሄን ከዛም በኋላ እንዴት ታደርጋለህ? ይሄን ያው بسم الله الرحمن الرحيم አያለ ይሄን ይስላል ይሄን ከዛም በኋላ ይሄን ይውሻል አሁን ሁለት አፉር ሻኒ ያባ يلا هدي سرقل كنا هذا فاتح ما لك تبيتا هبوبسي أشمان لا قافا كان وجدته كان أما أكنت تجيب فتايته أكن وتودو كان كده أكن وتايته كيشني كان كده سمود أكن وتلا أركته قافا كان وتودو كمان يدم سنين إيه سن كمان يدم كان كلن سن كلما دودي هو بكرنا شكله بيجو دودي بكرنا